Tu gara kanaatti hin dhufin qaxaramtee hojjetaa turte. Eessa fa'i hojjette? Tiraanzishiniin sun rakkoo kapitaalaatu jira. Qorichi biyya keenya attamitti gurgurama? Eenyuuf yoo inni hojjechuudhaan hojii irratti qoosaan beeku. Har'a isaan ofiisaa argateera. Qoricha birrii 300 liqeeffadhee 300 dabarsee gurgure. Kabajamoof jaallatamoo maatii Caffee Show attam jirtu nagaa keessanii anaa dhufu isiniin jedhu. Caffee Show'n kan torban kanaa kunoo amma eegalee jira. Keessummaa isin irraa barattan jennee yaannu. Ogeessa qorichaa kan ta'e. Akkasumas immoo qoricha raabsuudhaan naannoo keenyatti beekamtii guddaa kan qabu. Namoota keenya baay'ee gara bizinesaatti fiduudhaan gorsa kennuudhaan nama gargaaraa ture. Obboleessa keenya Karrasaa isinii qabadhee dhiyaadheera. Karrasaa baga nagaan dhufte. Kami? Waaqayyoof galanna ta'u. Faarmaasistii ogeessa qorichaati. Okay. Isuma baratte jechuudha. Isa hojjetaa turte. Amma hoolseelii mataa keetii jalqabdeetta. Tu gara kanaatti hin dhufin qaxaramtee hojjetaa turte. Eessa fa'i hojjette? Ana kuwa mana barnootaa xumureenii lixa wallaggaa hospitaalaa Divinistii Gimbii waggaa 10 hojjedhee taaneen ijoodhaa hojii gita adda addaatiin godhaa kee amma gubbaatti sadarkaa daayirekteraattis sadarkaa piroojeekti maanejeriittis sadarkaa heediittis ogummaa koos dabalatee ogummaa hundumaatiin tajaajila ergan xumureen booddee gara Finfinnee dhufee jechuudha. Waggaa 10 ergan xumuree booda gara bizinesaatti galuuf duruma karoora waan qabuuf gara Finfinnee dhufe. Egaa yeroo Finfinnee dhufetti miindaa achi argadhus ta'ee privileejiin nuuf kennamu faasilitiin nuuf kennamu hedduu ture. Inni ijoodha waan ta'eef. Inni Gimbii addana gaafa gallu immoo nama dhuunfaa bukkeedha. Miindaanis baay'ee gadi bu'aadha. Harka afuriyyuun ta'u baay'ee xiqqaadha. Privileejiin sii kennamus hin jiru. Akkasuma immoo Finfinneen chaalenjiidha waan baay'eedhaaf. Jireenyuma isaatiif. Jireenyuma illee hin cimti. Kana utumaan beekuun ba'e jechuudha. Bizineesitti galuun dirqama waan ta'eef. Egaa bizineesitti galuuf yeroo bahetti qarshii bizineesa nagalchuu hin qabu. Ogummaa nagalchuu danda'u waan hin qabuuf sanatti amanamanii dhuunfaa bukkee seenee yeroo muraasa hojjedhe waggaa 2 dhuunfaadhaan kan hojjedhe miidhaanumaan gatii guddaan baasee waan sana wajjin wal baruu hin dandeenye waan gaariitti hin barre waan ta'eef haa ta'u malee waggaa 3ffaatti bifuma sheeriitiin parsantii 25 sheeriidhaan nama abbaa qabeenyaatiin hojii jalqabee jechuudha. Achii baatee? Achii immoo ba'ee. Isaan booddee dhagaa sheerii utuma hojjennu ammas guddachuun dirqama ammas ba'uun dirqama ammas itti darbuun dirqama stiil kapitaalli hin jiru garuu dirqama goote waan ta'eef ba'een ufuma gootii banaddee jechuudha 2009 akka biyya kanaatti. Amma gaa qaxaramtee hojjechuurraa gara sheerii 25% fudhattee sheerii hojjechuutti dhufte. Isarraa baatee yeroo kan dhuunfaa keetti dhuftu tiraanzishiniin sun akkam ture? Qacaramee hojjechuurraa gara dhuunfaa kootitti gaafannu inni guddaan murtoo barbaada ture. Sababiin isaa tiraanzishiniin sun rakkoo kapitaalaatu jira. Hin qabu almost wanti akka warraa qabadhu bizineesa sana hojjechiisuu yaadamuyyuu. Haa ta'uutii yeroon dhuunfaa bira seene sanaaf yeroon sheerii hojjedhu sana loyaalitii gaarii warra importara kana wajjin baay'ee haala gaarii maaliin hojii koo jabeessee hojjedhee fi loyaalitii gaarii yookiis immoo waan gaarii hojii gaarii wajjiniin waanan horadheef isaanuma abdaddee jechuudha. Egaa chaalenjii guddaadha baay'ee ulfaataa sababiin isaa dorgommii isaas ulfaataadha. Yoo xiqqate bara sanatti miliyoona 7 gadi hojii sanatti seenuu dandeessu. Ani garuu totaalii
hin qabu akkaawuntiirra almost zeeroodha. Kanaaf haalli ittiin jalqabe yeroo jalqabaa baay'ee ulfaata ture garuu amantii guddaa qaba waaqayyottis ofii kottis hojjechuu nan danda'a jedhee waan hin amanee fi waan baay'ee ammam cimuyyuu ammam jabaatuyyuu yeroo muraasa booddee darbuu danda'eera. Amma rakkoon dargaggoo baay'ee hojii beeku ta'a. Hanqina maallaqaati kan jiraatu. Horii of harkaan qabu horii malee hojjechuun hin danda'amu jedhanii waan yaadaniif namoonni baay'een tarii hidhamanii jiru ta'a. Isaaniin gargaaruu danda'adheen yaada muuxannoon kee kun. Kanaaf amma neti goote tokko namoota beekuu keetii walitti dhufeenya gaarii uumte namoota wajjiniin. Waaqayyoon amanatte. Ofitti immoo amante. Inni baay'ee qabxii guddaadha baay'ee wayi. Yeroo baay'ee waaqayyootti amannee garuu ofirraa amantaa dhabna. Hin danda'u jenneetu dadhabbii keenya duwwaa ta'a kan nuyi ilaallu. Kanaaf dargaggoota amma ala kana jiranii ogummaa garaagaraa qabanii garuu sababa maallaqaatiif immoo waa hojjechuu dadhabanii maal jetta? Dhugaa dubbachuuf kanarraa waan guddaa baruu jedheetii yaada. Yeroon jalqabe sana kapitaala waan hin qabneef aadaan biyya kanaa qorichi kun liqiidha. Liqaan fudhattaa hin gurgurtaa waan kaashii gurgurtaa waan liqaan gurgurtaa. Sababan akka koorraa hin qabnee fi hojjechuun qaba jedhee waan murteesseef waan kapitaalaa natti hin argamne. Akkuma warraallee carraan garaagaraa namooti nuyi itti deemnee birraa liqeeffannoo kan qaamni liqeessu illee baay'ee hin jiru. Sababiin isaa beekamtiin qabu waan ta'eef qaamni baankiis namni mootummaas hin liqeessu. Kanaaf kan hin godhee falee tokko yeroo tokko namoonni maraatummaadha kan jedhanii yaadanii qoricha 300,000 yeroo sana birrii guddaadha. Qoricha birrii 300,000 liqeeffadde. Carraa kanaan galateeffachuun barbaada obbo Kaffiyaaloo gaarii. Isaan irraa liqeeffatte. Qoricha kana ji'a lamatti hojjedhu kaffalii ati mucaa jabaa hojjechuu dandeessaa hin fiddadanii qodaa birrii 300,000 naa kennanii. Akka reefuu haaraa biizinasii jalqabaa jirtu beeku. Hin beeku iyyee yeroo dhuunfaa bukkee ture kan irraa waan hin bituuf yeroo sana isaan nama daalaniiru. Ijoollee keenyas baay'ee jabeessu. Ana duwwaayyootu hin taane. Isa boodatu qoricha kana fuudhee yooni akkuma warra kaanii buuseen gurgura jedheen harka tura. Kanaaf kan hin godhe 300,000 dabarsee gurgure. 300,000 bittee 300,000 gurgurte. Maaliif? Gaaffii gaarii. Birriin 300,000 an gurgure kana kaashiidhaan hin gurgure. Birriin sun guyyaa sana naa gala. Kanaafuu ji'a lama harka tura jechuudha. Inni ji'a lamatti deebisii siin jedheera waan ta'eef. Waan kana naa galiiru waan ta'eef 300,000 kanaan amma tokko nan socho'a. Yoon baay'ee socho'uu baadheeyyuu. Akkuma kana iddoo namoonni baay'een jiru isaanis 200,000 100,000 nam fuudhee gurgurtaa jalqabaa nan yaadadha. 500,000 walumatti gurguree 500,000 sana ji'a lamatti hojjedhe. Qoricha ittiin bitte moo maal goota gaa? Isa booda isaanii 500,000 kan argadheen amma gaa qoricha maamilli koo barbaadu biteen bu'aa masa normaaliidhaan hojiin jalqabee jechuudha. Working kapitaaliin haa ta'e yeroo sana 500,000 marsaa tokko nu deemta. Achis deebi'ee qarshii isaanii geessee binnaan dhageettiin hojjedhu malee gurgureen nufi waan ta'eef fudhaa kabranaa kennaan jedheeni ammas itti dabalanii kan 500,000 naa kennanii. Warri kaanillee akkasuma dabalaa deemanii. Isa booda isa gaa buufannee gurgurutti ka'e jechuudha. Waan kapitaalli koo marsaa tokko yoon deemee marsaa lamatti kapitaalli koo fooyya'aa. Faarmaasiidha jechuudha ammatti kanatti banatti jalqaba sana. Wholesaling jalqabu iyyuu. Wholesaling man bane. Wholesaling marran ture. Wholesaling bane faarmaasii fi drug store buufata fayyaa obsaalitti raabsina jechuudha. Kanaaf kan kana jedhee fi maalidha kapitaalli waan hin jirreef kapitaala sana ji'a lamatti fayyadamuun naaf salphaan ture yeroo sanatti. Waan guddaa ture jechuudha. Birrii sana akka isaan naa kennan ittiin ni amana. Waan hin godhe sunis namoota baay'eef gaaffiidha. Garuu waan hin godhu qabu. Qaama irraa liqeeffadhu sin qabu hojii kana immoo hojjechuun irra jira murteesseen jira. Akkani guyyaan sun baay'ee jiramus nan beeka. Namoonni baay'een hin beeku isa kana. Akka kanaanii waa'ee kapitaalaa taa'ee dhiphachuurra kapitaala kanaan sochima kana kanaanii amma rukkuu jijjiirama fidee jechuudha. So namni akkasii amanu goote dura
Ergasii immoo yaada ittiin kaapitaala ittiin jalqabdu sana argattu qopheessite jechuudha. Sakaa namni kamiyyuu waan gochuu danda'udha. Siigalee nama biratti amantaa argattee naanati. Isa tokko bira horii jira, isa tokko bira yaada jira. Kanaaf dargaggoon keenya irraa isarraa kanarraa waan guddaa isaa baruu danda'adheen yaada. Attamitti raabsitu gaa qoricha eessa fa'aatti raabsitati? Ani guutummaa Oromiyaa jechuun hin danda'ama. Duraanis waggaa 10 achumaan hojjedhee sababa uummata sanaaf baay'ee waan humna kootii kana taafee kan hin jenne tajaajilaan ture. Ammas taanaan Baalee ittiin raabsinaa, Jimmaatti raabsinaa. Garuu bal'inaan kan raabsinu daandii Dambidolloo fi daandii Gimbii, Mandii, Najjoo, Baabboo kanaa aga Asoosaatti raabsinaa jechuudha. Raabsaama deemtu jechuudha. Soosa Finfinneedhaa kaatanii gara Damdolloottis gara Asoosaattis kallattii kanarra kan jiru faarmaasii raabsaama deemtu. Faarmaasota kana isin tuquu bilbilee quunnamoo isaantu isin quunnamoo akkamitti isin argatu? Lachanuuti. Baay'ee isaa nuumatu bilbilee quunnamaa. Yeroo akkuma beekamu haalli Oromiyaa haalli nageenyaa baay'ee mijataa waan hin taaneef nuti itti fufiinsumaan jalqabumaa haanee dhaabsina. Baay'ee nu baraniiru waan ta'eef isaanis hin bilbilu. Garuu gara caalaa dorgommii waan baay'ateef sadaraanis waan baay'ataniif nus bilbilee ajaja nuu kennu isaanis hin bilbilu nus hin bilbilla haala kana walquunnamna. Amma gaa karaan cufamuun baay'eedha naannoo keenyatti. Qorichaaf kun qoricha ni karaa banumoo speeshaalii intini addaa godhatanii moo yeroo cufamu cufameedhuma jechuun intiniin addaa kennamu jira sababa kun qoricha ta'eef karaa gar lamaaniinuu hin jiru. So haaluma laaltanii yoo karaan banaadha ta'e deemtanii yoo karaan cufaadha ta'e turtu. Akkuma kondishinaaliidha wantichi hin beektu yoo banaa ta'e deemta yoo banaa miti ta'e waanuma ummati sun ta'u taata silas murteessitee hojjetta waan ta'e. Sababii kun qoricha ta'eef isii galee amma egaa qorichi hin jiru taanaan baay'een miidhamuu danda'a waan ta'eef ilaalchi addaa qaama laallatu biraan jira yoo ta'e jedheetanii egaa qaama laallatu yoo nu dhaggeeffataa jiraattaniif ilaalchi akkasii ta'uunsaa gaariidha. Emergencyidha waan ta'eef jechuuf jedheetanii. Yaa amma gaa namoonni akka keetii Oromiyaa keessatti hojjetan baay'eedha moo suma duwwaadha kan qoricha kana raabsan? Baay'eedha. Dhalooti baay'een ka'aniiru. Baay'eedha namooti Naqamtee irras hin jiru, Finfinnee irras ka'anii kan deeman hin jiru, Najjoo irras hin jiru, Asoosaa irras hin jiru. Riilii jabaatamee hojjetamaa jira. Ammatti gargaarsa obbo Kaffiyaaloon sii godhe sana namootaaf gootee taate immoo ergasii? Egaa wanti jiru ammatti inni guddaan aayidiyaadha. Waan ani itti amanu haalli saba keenyaa kun haalli Oromoo kun intini baay'een isaa waraqata irratti hafe. Bizineesa baay'ee haasofnaa baay'ee beeknaa tiyooriitikaalii barumsa eenyuyyuu hin gitu garuu lafatti lafa bu'u yookiin hojii irratti baay'ee nagartu. Kunis maa'inni anaaf naagala ijoolleen keenya baay'ee hojjechuu danda'u eenyuyyuu isaanii hin qixxaatu. Garuu rakkoon isaanii inni guddaan kapitaalli hin jiru. Sabii keenya ekonomikaalii waggaa baay'eedhaaf waan miidhameef harkarra hin jiru. Kanaatii fi mootii biimtiin yeroo hundumaa dheebodduu eebuun gosa inni guddaan namni hundumtuu gita isaatti. Haga danda'u bizinesatti galee sabii Oromoo kuni waatu akkatti qabate kan jiru waan hin amanuuf ijoollee ofii ogeessa alallee nama irratti ramadamanii turan 2009 ka'ee tarii yeroo dhaggeeffatanii dhugaan jirtu hin beeku waan ta'eef gaama isaan bira seenanii ka'ee gargaarsa ati amma jettu gara sin godhaan gargaarsa maallaqaa alatti gaama isaan bukkee seenan ati waggaa tokko waggaa lama caalaa hojjechuu hin qabdu bukkee baawaan hojjechuu hin qabdu bukkee eksperiyansii kee sheerii gootee hojii hojjettee waan inni si gargaaree kan mataa keetti darbuu qabda kan jiru miidhaa geggeessa. Hojjetaan nama bukkee waggaa lama waliin turu. Akka isaan bahaniif jajjabeessita. Baay'een jajjabeessa. Kan mataa keessanii banadhaa jettan. Banadhaa jedhee amma ji'uma darbe keessa mucaan gara baalee hojjetu seelarrii kan mataa isaatti darbaa jira. Sababa deeggarsa guddaa kan godhaa jiru anadha. Seensi daandii sana natti irrata jechuudha waggaa kana. Garuu inni natti irrachuu isaatu gaariidha. Inni of danda'ee hojii kanatti seenuu qaba jedhee waan hin amanuuf deeggarsa gahaan godhaaf.
deeggarsi godhumaa inni yeroo hundumaa waa'ee kapitaalaa yaadda hin dhiphatini wanti reyaalitii uumtuyyuu jabinni hojii keeyyuu kapitaala ta'uu danda'a. Falli inni waan ta'eef anis waan hin danda'u qoricha liqaas ta'uu hin gargaara. Maallaqaan gargaaruu dhiisuu nan danda'a haalli irra jiruuni. Hamma hin danda'u isas gargaaruu nan danda'a. Konkolaataa hir'isuudhaan nan gargaara. Meeshaa garaa garaadhaan waan odeeffannoo adda addaatiin nan gargaara. Almost waan dhaabbata tokko keessa jiru hundumaa isaa pirojektii fudhan kenna jechuudha. Almost sister company fakkaata jechuudha dhaabbati sun. Yeroon qaama adda addaa wajjin wal quunnamnus akkuma sister company ittiin aaktii godha. Ani inni guddaan itti amanu namichi sun yoo ba'e ana bukkee ijoolleen Oromoo 10 yoo biddeen nyaataa jiraatan hojjetanii itti fayyadamaa jiraatan namni tokko immoo gaafa ana bukkee ba'u innis nama 10 yoo qacaree eebbi kana caalu gammachuu kana caalu jiru naaf jechuudha. Maatii baay'ee of keessaa qabaachuu danda'a. Maatiin kunis irraa eebbifamaa jiru jechuudha. Akkuma kanatti yoo aadeffataa deemne malee akkuma kanatti yoo goone malee nama jabaa seelsii dhaabbata daandii tokko sii qabee jiru umurii walitti ergachuudhaafis yoo goote of jaallachuu ta'a. Hin fayyadus sababii isaa akka sabaatti ammoo dandeenyu waanuma dandeenyuun illee wal dabarsuun dirqama aadaa kana wal dabarsuutu baay'ee hin turre nuti kanaaf danqabne baay'ee isaa namni iddoo kana dhaqee liqeeffadhu siin jedhu hin jiru. Namni hin darbamaa itti seeni siin jedhu hin jiru. Namni hojjedhu jedhee si jajjabeessu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf kun kana booda cabuu qaba jedhee waan hin yaadu dhaloota ammaatiin numarraa jalqabee cabuu qaba waan hin jedhuufi ijoollee baay'ee naaf eebbateera jedhee yaada. Kaan ba'anii faarmaasii barataniiru. Baay'een isaanii iddoo gadheetti kan kufee hin jiru. Warra si biraa hojjetaa turan. Warra biraa hojjetan sababiin isaa qoricha kan hin liqeessuu danda'u. Kanaaf faarmaasii irratti isaanis ogeessa waan ta'aniif gaafa ba'an sana hin deemu waan irraa fudhatu waan tokko hin guuttatu kana booda rakkinni isaanii guddaan qoricha waan ta'eef ani moraabsaa waan hin ta'eef nan laaddaa jechuudha. Laaddeef yeroo danda'anitti hojjetanii kaffalu suutuma irrumaa jalaan jajjabeessaa utuu isaan sana kaffarii itti dabala akkasittiin darbanii isaanii kan biraa gargaaru damee adda addaatti baasanii baay'ee jabaatanii deemaa jiru jechuudha akkuma hundi danda'u. Baay'ee namatti tola dhugaa. Oromoon akka kanattiin wal gargaaruutu nurra jira jechuudha. An baay'ee na dhibeenaan dhugaa dubbachuu fi tokkodha Ameerikaan jiraadhaanii hojjetoota qaba hojjeta jechuun interviews ta'eera qaxarameera interviews godheera moo namoota hojjetoota qaxareera yeroodhuma interview gootu wanti ati ilaaltu keessaa inni tokko yeroo hojjetaa qaxaruu fi interview goote warra interview ta'an madaaltamete yeroo madaaltu namni ati ilaaltu wanti ati ittiin ilaaltu inni tokko hojjetaan kun hammamna bira tura. Maaliif training leenjifta. Leenjiin mooriidha. Utuun isiin hojjetin akkuma hojii keetitti tokko ji'a lama tokko leenjiftaa tokko ji'a sadii leenjiftaa tokko immoo guyyaa lama iyyuu ta'uu danda'a. Garuu horii irratti investii gootee waan leenjiftuuf namni kun hammam na bira tura jetteetu yaaddaa jechuudha. Wanta itti yaaddu. Ati garuu leenjifteetta barsiifteetta garuu wanta ati barbaadu namni sun naqee hojii sirraa baree hojii uummatee borimmoo waan ati gooteef kan nama biraati akka inni godhuu barbaadda jechuudha. Dhugaa dubbachuu baay'ee namatti tola kun. Hundumti keenya akkas godhuun nurra radheeta namana. Bizinesa jalqabeen ture Minnesotaatti. I think namoonni Minnesotaa hammi tokko beeku waldaan koo baay'eessa godhanii beekuudhaan yaada. Bizinesa sana keessa namni akka galuuf wanti hin goone hin jiru. Amma odeeffannaadha inni guddaan bizinesaaf. Odeeffannaa sana qusannaa malee hin kennu. Itti citeen gargaara. Namooti gargaaree iddoo gurguddaa ga'anii an argee jiru baay'ee manatti tola yeroon isaanii argu. Kanaaf sabni keenya iyyuma gadi fagoo keessa waan turreef horiinis waan nurkan jirreef odeeffannaa jiru hundumaa qusannaa malee walitti nurra rachuudha. Kana jira kaa dhageessetta. Sadarkaa waldaatti fideen gaaf tokko namni sa'aatiitti daalaara 15 hojjetu inni tokko mo 16 yoo hojjete abbaan 16 hojjetu isa 15 gara isaatti akka waamu daalaara tokko sa'aatiitti sa'aatii 8 yoo hojjete daalaara 8
Kun amma yoo ilaalte really waama xinnoodha. Garuu xinnoo miti. Waggaa sadii yoo namichi kun achi taa'e. Isa beektu yoo himteeti. Amma 16 hojjette yoo ta'e isa 17 beektuti. Okay, namoonni si gajjallaaran gara daalaara 16 sa'aatiitti hojjechuutti dhufan. Inni 17 ammoo ola harkisu, ni 20 ammoo ola harkisu. Waama qabnu yoo walii keenya laanne tokkoffaa tokkummaan keenyan jabaataa akka sabaattis qabeenyaan keenya bal'ataa deema. Qabeenyaa malee biyya lafaa irratti wanti nuyi finnu hin jiru. Siyaasumti duwwaan ga'aa miti. Siyaasi barbaachisaadha garuu dinagdeen keenyas barbaachisaa waan ta'eef akkati goote baay'ee nama rari'anaane jabaadhuun siin jedha. So ammati konkolaataa mataa keetiitiin raabsitachuudha kana. Daandii Dambilooloo Doorfii raabsina. Daandii Baaleef Jimmaas akkasuma daandii Asoosaa Hayisuuziidhaan raabsina. So konkolaatonni kunisuma kana hojjetu jechuudha. Baay'ee namatti tola. Amma gaa ogeessa qorichaati waa'ee qorichaa haasofna. Qorichi biyya keenya dandamitti gurgurama. Prescriptionii daakterii duwwaatu eegama moo faarmaasistiin kennuu danda'a moo abbaan barbaade dhaqee waan barbaade bitata? Gaaffii baay'ee gaariidha. Akka seera fayyaattis ta'ee wanti ta'uu qabu ture qorichi kan ajajuu qabu doktariidha. Eezabiisoronni jiru, siiniyaarsiin jiru, sabi ispeeshaalistoonnis jiru. Warri kun isaanitu prescribe godha. So prescriptionii kana qabatee sila dhukkubsataan gara faarmaasii deemee faarmaasistiitti kennee faarmaasistiin qoricha sana ilaalee yoo itti amane qorichi sun doosiin isaa wanti baay'een isaa kontraindikeeshinii isaa wanta baay'ee isaa ilaalee yoo itti amane qoricha sana dhukkubsataanaaf kennaa jechuudha. Inni dhukkubsataanis akka ajaja hakiimiif faarmaasistiin kenneefitti fudhachuudha silaa kan irraa eegamu. Iddoo tokko tokkotti kun ammas ta'uu danda'a garuu baay'een isaa hawaasa keenya keessatti ispeeshaalii yoo gadi buunee gara baadiyyaatti qoricha hundumatu ajaja, hundumatus dispeensii godha. Waan baay'ee namatti hin tolledha. Akkuma isin jedhee kan ajajuus ofii isaaniiyyuu ni ajajatu. Qoricha akkasii naa kennee. Qoricha mataan ishee diimaa, qoricha ishee mataan ishee akkasii yeroo itti halluudhaan illee dubbatan jira. Maqaa isaatuma hin beekiniyyuu callu malanii mallattoodhaan. Yeroo tokko qorichatti ishee irraa fixan qodaa ishee kaa'atu. Amma faarmaasistiin immoo gurguraa abbaan qorichaa ogeessi qorichaa immoo gurguraa yeroo isaan akka itti matanii. Gaaffii guddaan faarmaasistiin jiraata jirudha gaaffii koo jalqabaa. Manuma qorichi gurguramu iyyuu. Faarmaasistiin jedhamu nama kan biraa dhaabatee gurgura kan jedhu gaaffiidha. Yoo faarmaasistiin jira ta'e gurguruu hin qabu. Amma agartee waa'ee bizinesii waa'ee adda miti gaafa kallattii qorichaarra hojjettu hawaasa kana tajaajilaan jira jedhamoo miidhaan jira kan jedhu yaadutu gaariidha. Qoricha kana yeroo darbee yoo fudhatee barbaade amman qoricha parastaamoolii qoricha mataa dhukkubbii jee darbee fudhatee ittiin fooyyee har'a gaafa garaan ciniin immoo isuma liqimsa. Injira kun sadarkaa garaagaraatti nu mudataa ture waggaa 10 achi keessa waan hin hojjedheef jechuudha. Egaa parastaamooliinis antipeeniidha. Inni immoo garaa ciniinaa irra dhukkubfatee kana naatti gurguri jedhee dhufee yoo faarmaasistiitti kennu faarmaasistiin kana deebisee gurguruun irra jiru. Wanta si dhukkubee waan si dhukkubeef mana yaalaa deemitii prescriptionii fidatu jechuutu irra jira. Of course jiru kan qoricha ajaja hakiimii malee kan itti gurguruu dandeessu hin jiru. OTC kan jedhama hin jiru. Akkasumatti simple antipeenii kan wanti antipeenii wanti akka paanaadoolii salphaa ta'anii kan salphaamatti laattu hin jira. Inni iyyuu gaafattee wanti sun reefudhuma waan qilleensuma waan tokko nu fedhe yoo ta'e irraa kan hafe yoo wanti kun saayinsii bitamii fiiverii waan adda addaa qaba ta'e deemii dhaqee ilaalan jechuutu irra jira jechuudha. Faarmaasistiidha yoo ta'e. Faarmaasistii miti taanaan waan jennu hin qabnu goodaama gubbaatti bade waan ta'eef itiksisan hin beeku waan ta'eef hin jedhu. Kanaaf reelii hawaasi keenya ammas taanaan rakkoo adda addaa amma qorichi hojjechaa jiru baay'ee reezistaansii uumaa jira. Sababiin isaa dhukkuba kee malee qoricha fudhataa jirta. Kan si dhukkubee kan biraadha. Sababii mana yaalaa dhattee laaboraatoorii ilaalamee dhukkubii kee hin beekamneef kan si dhukkubu kan biraadha kan itti fudhattu kan biraadha. Kun tokkoffaa reezistaansii uumaa qorichi kun boora akka qaama jalatti sin hojjenne godhaa jirta.
lammaffaan siin fayyadu. Sadaffaan dhukkuba sanaanii yeroo hedduu booddee dhukkuba sanaan baay'ee ofakeetiin. Dhukkubi keessu yaalamaa hin jiru waan ta'eef. Hin miidhama. Kanaaf hawaasi yoo qarshiin qabu ta'e buufata fayyaallee yoo deeme hospitaalli mootummaa sama baay'ee babal'atee waan jiruuf yoo deeme yoo dadhabe immoo kilinika dhuunfaallee deeme laaboraatooriidhaan ilaalamee hakiima sirriin ilaalamee qoricha ajajameef sana yeroo sanaaf ajajameef malee ittaanii akka ajajamuuf qoricha ajajamu muraasadha. Waanuma yeroo sana ajajameef waggaa 2-3 qodaa sana kaa'anii isumaan qodaa qoricha sana bitachaa turuun baay'ee sirrii. Naa hojjeteera jedhaniif. Fakkaana fayyadeera. Naa ta'eera wanti jiran. Deebii sana deemuun barbaadan laaboraatoorii dhaqanii qarshii isaa baasuu yeroo isaas hin barbaadan. Sometimes akka waan beekanitti illee yaadu. Really amma gara katamaattis yoon si deebise namoonni barumsa biraatti cimoo ta'an yookiin beeksisa ta'uu fi maalii yoo ta'u waan kamiin baratanii fayyaa alatti jechuudha. Yeroo tokko tokko akka ogeessaatti aktiivudha. Sababa waan sana beekaniif. Ani amma faarmaasistiidha. Injiinariidhaan muummoon irra jiru waan injiinariin godhu agarumaatti kun kana jedhe jechi gochuun sirrii miti. Waan ta'e beekuu na danda'an taatarii mana ijaarii. Ishii akkam beekutti fuudhee injiinaraa mormuu qabu. Amma yeroo tokko tokko warroomti beeku jennu iyyuu akkasumatti qoricha bitatu. Warroomti barataniiru iddoo guddaa jiru biyya guddaa jiru jennu iyyuu Finfinnee mattiyyuu yeroo akkasumatti qorichi bitamu hin jira baay'eensaa. Gubbaa maakee badde wanticha amma fakkeenyaaf hakiimallee filachuu irratti hakiimallee filatanii fakkeenyaaf dubartiin yookaan hakiimiin daa'imaa utuu jiruutu hakiima daa'imaa dhiisaniitu sarjarii bukkee deemu namicha baqassee yaalu bukkee deemu. Garuu hakiimii daa'imaa sabi specialize godhee waan sana turuutti qoratee hin jira. Traditionally ta'e inni nuti qajeelfaman kennu hakiimiin sun immoo jechuun bira miti. Business ta'eera waan ta'eef inuma yaala. Dhugaamu. Dhuguma. Sarjariinis yoo dhimmi gaa'inii isa bukkee dhuge inuma yaala. Achumaa ka'ee baddagaa jechuudha. Kanaaf abbaanii yaadatti kennee lafa dhaqu beekuu turara jechuudha. Fakkeenyaaf yoo rakkoo keessaa qabda ta'e intarneestii bukkee yookaan immoo hakiima waliigalaa yoo kana dadhabde immoo dooktarri jiru GP isaa bukkeellee deemu. Isaan egaamee eenyu bukkee iyyuu deemanii waa tokko isuma isaan bukkeetu hin deemne faarmaasii dhaqanii qoricha akkasii naa kennu. Yookiin si'een nagaa hin beekta onlaayinii miidiyaa irraa waa tokko tokko tiiktookii irraa hin dhaga'ama yuutuubii irraa hin dhaga'ama. Bakka barumsi tokko tokko laataman baay'ee gaariidha. Garuu sana fuulli asitti exercise gochuun dogoggora guddaa dogoggora keessaan bahamne keessa nama seensisaa jechuudha. Qorichumti liqimsitu sun qorichi liqimsitu kamiyyuu side effect isaatu olaanaadha. Kanaaf ati qoricha liqimsaa harta fayyuuf garuu waan biraa ofitti fidaa jirta. Kan kaleen isaanii miidhama hedduutu jiru qoricha adda addaa irra turanii. Kan qorichi miidhee nu bira dhufanii jiru turani. Qorichumti kan miidhe kan lubbuun isaanii darbillee hin jiru. Egaa dhimmi fayyaa keenya keessaa kun har'a argamu. Rakkinni isaa har'a waan dogoggora kana godhaniif waggaa 2-3 waan kana godhaniif ammallee amma argamu. Bulee turee garuu rakkoo hamaa keessa isaan galcha. Sababiin isaa qorichumti kun iyyuu siin kennamu ta'a tarii. Qorichumti siif laatamuu qabiitu jira. Yoo dhukkubfatte iyyuu oopshiniitu jira. Antibaayotikii si barbaachisa yoo ta'e antibaayotikimti siif hin malle jira. Kan qaama keessa hin deemnetu jira. Kun hundumtuu ilaalamuutti jira malee waan qoricha ta'eef waan faarmaasistiin kenneef fudhachuudhaan hawaasi keenya baay'ee dogoggora. Kanaaf ani dhukkubsi haasa'ee kan magaalaa jirrus kan baadiyyaa jirrus seeruma isaa keessa dabarree seera yeroo jennu namni nu dhorku garuu fayyummaa keenya amma ta'ee jirutti fayyaa kan caafee jiru waan ta'eef waa'ee hojii yeroo haasofnu waa'ee siyaasaas gaafa haasofnu yoo fayyaa taane fayyummaan keenya maaliif obsoomna karaa tokko tokko of goomsudha. Sababiin isaa dhukkubi keenyaaf qorichi keenya wal arguu qaba. Amma neersiinis qoricha hin ajaja fakkaata miti? Neersoon hin ajaju. Hanqina dokteraatiif moo maaliif neersiin ajajuuf eeyyama argate? Hanqinni doktoraa hin jiru jedhee yaada. Guddachuuf baay'ee irratti hojjetameera inni kuni. Egaa kun eessatti argama gara caalu gara baadiyyaatti. Kutaa biyyaatti yoo deemne bakki hakiimiin keenya hin jira.
bakki hakiimni hin jirre hin jira, bakki neersonni duwwaan jiran hin jira. Garuu amma HOF BS neersiin baay'eedha. Achis lafti isaanii keenya hin jira jechuudha. Baay'ee baadiyyaadhumaa yoo ta'e neersiidha. Amma sadarkaa godinaatti hagam beekutti sadarkaa neersiitiin hin ajajamu. Atleast HOdhaan ajajama. BSdhaan ajajama yoo xiqqatee jechuudha. Garuu gaafa gara aanaatti buutu gara gandatti gaafa buutu carraan sanaa hin jiru taanaan neersii mata jecha. Magaalaatti hin ta'u jechuu miti. Naannoo Finfinnee kana jalatti hin ta'u jechuu miti. Kun hawaasuma keenyatu buufata fayyaa dhaqee HO bakkeetti ilaalamuu dhiisee traditionally abaloo godhuu yoo iddoo tokkotti beeku yoo ta'e namicha hojii bukkee dhaqanii yaadannoo fudhatanii qoricha jedhu. Hawaasi keenya eeggannaa guddaa gochuu jira jechuudha. Waa'ee fayyaati waan ta'eef kanaaf eessa akka dhaquun irra jiru qorichas calluma dhaqee gabaadhaa bitachuu osoo hin taane ogeessa isaa argee sirriitti dhibee isaa dhukkuba isaa himatee wal'aansa yookaan qoricha barbaachisaa argachuu jira jechuudha. Marfee filataa namni qoricharra akkasii asii. Gara baadiyyaatti. Gara baadiyyaatti. Gara baadiyyaatti marfee hin fudhanne taanaan qoricha kan fudhannetti yaada. Kanaaf marfee itti amanaa jechuudha. Marfee itti amanaa. Wanti bifuma qorichaa fi bifa marfee tokkuma isaan. More traditional. Ayira yeroon ture faranjii Dr. Dorombos jedhamutu ture. Baay'ee beekamaa dhagaa kuni faranjichi dhufee nan qaqqabanne jedhu. Namni biraan Oromoon daakteriin biraan namni Dorombosiin Dr. Dorombosiin caalu jira namni miti. Garuu namni biraan yoo laalee itti namanani. Faranjichi dhufee na qaqqabateera ergasii iyyuu nan fayyeedhu. Kun saayikooloojii namaati jechuudha. Akka maayindi seetii keenya. Saayikooloojii akkana inni amma sirra deebi'ee jiru traditionalii ta'uu isaati. Sana ka'aa bahuu qabna. Amma yeroo teekinooloojiiti. Ogummaa ogeessi baratee lafa jira. Itti tajaajilamuun dirqama keenya. Marfeenis haa ta'u, maaliinis haa ta'u. Inni guddaan garuu qoricha sirrii tajaajilamedha. Dhukkuba sirriidhaan dhukkubi ilaalamee dhukkuba sanaaf qoricha sirrii tajaajilamee yoo ta'e akkaataa manni yaalaa kan faarmaasistiin ajajeen fudhachuu amma yeroo tokko tokko waan bultii torbaaf ajajame bultii 3 ga'anii fayyadamanii kan qoricha. Kunis dogoggora guddaadha. Isa booddee yeroo biraa gahaa dhukkubuu fudhanii siyaaf telegamsa jechuudha. Waaw. Iddoon namatti taa'achuu qaba yookaan immoo hundumatu godha jechuu qaba miti. Garuu jaalannes jibbinnes waan jedhamu walitti more traditionalidha. Ogeessa baay'ee qaba sabii keenya keessumatti. Bilbilaallee wal dubbisuu dandeessa garuu hin dhaabu waqa dhaabanii matu yeroo biraa deemsu. Kanaaf gaafa fudhannee gallu eessa kaa'uu qabna bakki ifiin arganne bakki jiidhiin arganne bakka wanti kan biraan adda addaa hin argine iddoo bareedaa kaawwatu irra jira qorichoo fudhannee gallullee malee inni maskootii foddaarra goonee annee jiidhaa wajjin wal maknee daayireekt saanlaayitii argateen inni iyyuu toksisiitii biraa fida inni iyyuu balaa biraa fida. Aadaan qoricha fudhannaa keenyaallee qoricha kana fudhannee alkoolii namoonni fayyadaman liiverii isaanii tiruu isaanii kan keessatti tortorsuun jira. Garuu yeroo itti qoricha alkooliidhaan liqimsantu jira. Qorichuma akka bishaanitti. Akka bishaanitti. Kanaaf traditionalii xiqqoon ol kaabeera. Kun nuti kan biraa barsiisuu qabna. Maaliif hawaasa barateedha akka biyya kanaatti hawaasi keenya kan biraa iyyuu kan barsiisuu qabnudha malee nu dogoggorree sadarkaa kanatti kufurtuu nurra jiru. Hundatu godha jechuu qaba osoo hin taane yeroo aadaamti qoricha fudhannaa keenyaallee yeroo isaa eeguu fakkeenyaaf guyyaatti yeroo 3 yeroo jedhamu garaagarummaa sa'aatii 8 eegnee fudhachuun dirqama yoo sirriitti fayyuu barbaanne. Yeroo sanatti nyaata dhorkamu, dhugaatii dhorkamu waan baay'eetu jira. Kana faarmaasistiin jedhamu itti hubachuus qabu isaanis. Kanaaf marfee ta'ee sana ta'ee baay'ees itti deemti namni ta'e tokko hin du'e waan ta'eef maqaa isaanii hin dha'u. Biyya durii marfee malee gaafa namoonni keenya jedhanii
namichi fayyaa akka ta'e waan beekaniif water for injection bishaanuma waraananii qamarfeetti gashu bakka ayyaanii yeroo saayikoolojikaali bishaanumatu waraanan mallee jedhanii ibsiisanii amaaru amma kanadha jechuudha kan inni saayikoolojikaali hin ta'in actually qorichi baay'ee 40% saayikoolojikaaliidha qorichooti yoo isaatti 40% itti namanne taanaan 60% hojii isaa hojjetee ba'a qorichi inaaf ajjira peenii sun raawwatee si keessaa hin darbu kanaaf saayikoolojikaalii sana utuu gara faarmaasiitti deebisanii faarmaasiitti amananii doktoratti warra PSC kanatti jechuu kanatti waan inni ittiin jedhu isa hubatanii isa fudhatanii galanii garuu isa manatti haasa'an amanu caala isa yeroo buna dhugamu haasa'amutu caala amanama isatti amanu kanaaf tradishinaali dara deebi'e aadaa wayii ta'e hakimi maal jedhee faarmaasitiin maal jedhee ispeeshaalii waan inni hawaasa kan immoo asumaan caqasee darbu yeroo baay'ee faarmaasititti atteenshinii kennu hawaasi keenya amma ta'e dooktarii madaggeeffata dooktarii baay'ee jaallata yeroo faarmaasitiin alatti qorichaa eenyu olitti biyya kana keessaa kan barate faarmaasitiidha hojii isaati waan ta'eef hojii isaati yeroo akkasitti dooktarriin baranii jechuu kaniti yeroo akkuma hakimiin dhukkuba baay'inaan bal'inaan baratee specialize itti godhe faarmaasitiin immoo baay'ee gadi fageessee diteedii waa'ee qorichaa qorate waan ta'eef qixa qorichaa hakiimiis faarmaasitii sin ilaallata yeroo moora faarmaasitii ilaallata qixa qorichaa qixa dhukkubaa sun faarmaasitii hakiimiis sin ilaallata yeroo moora dooktara ilaallata dhimmi dhukkubaa goosatu caalaa barate waan ta'eef waa'een dhukkubaa diyaagnoosisaa isa ilaallata waan ta'eef kanaaf waan faarmaasitiin ganama tokko guyyaa tokko galgala tokko jedhee duwwaa barate fakkeessaa hawaasa yeroo tokko miti waa'ee qorichaa hakiima beeka dooktarii itti beeka kanas beekanii itti fayyadamu kan adda dabaafne beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha akkan beekutti ati haadhi manaa keessa hojii mata hojjetti faarmaasitii rasiinis hojii wajjin baatanii wajjin galtu laaqanayyuu wajjin nyaattu walumaan keessa walumaa wajjin bu'aan isaa akkamii abbaan manaa fi haati manaa hojii tokkotti wal faana babba'uun wajjin ba'uun wajjin galuun kun faayidaa qabattee yaadda? Faayidaa baay'ee qaba. Tokkoffaa akkuma sila kaasee aadaa keenyaan baay'een walii wajjin hojjechuu irratti iyyuu baay'ee itti nama namu. Sababa isaan beeku garuu nan arga baay'ee isaanii gaafa ni ilaalu maaliif ta'a kan jedhu gaafii natti ta'a ture. Ana akka kootti faayidaa inni qabu tokkoffaa nuti nama osoo deemnu waan ta'an beeknu. Dhaabbati baay'een waggaa darbellee abbaa manaatu du'e katasa konkolaataa maseenee du'e. So waggaa darbe naannoo Desember keessa du'e amma dhaabbati kun istaa godhaa jira waliin dhaabachuun jira. Kufaa jira jechuudha. Isa duwwaa irratti hundaa'e waan ta'eef. Isa duwwaa irratti dhaabatee waan jiruuf qarshiin bakkee jiru hin beekamu. Abbaan ergaasii beekee akkuma ati beektuudha waan kana sheerii gochuun barbaadan baay'een isaanii. Kanaatiif tokkoffaa wanta dhaabbata kee keessa jiru hojii sana dhibba beekuutu irra jira. Atis beekuus irra jira. Faallaan immoo wanti kun bakka dubartoonni cimanii ba'anii hojjetanii dhiirri immoo hojii salphaa hojjetus hin jira. Kun sirrii miti. Isaanis abbaa manaa isaanii laafaadha baay'een baran jedhanii tuffachuurraa isas fuudhanii hojii kana keessa galchanii shaakalchiisanii hojii kana sirriitti barsiisuun yoo ati hin jirre hojii kun itti fufaa jechuudha. Baasii garaagaraarraa hin ooltaa waan adda addaa kanarraa si oolchaa warra baay'eef advaanteejii guddaa qaba. Maaliif bara kana hiriyaas baay'istee hiriyaasiin qabaattu hojiifis aadaan hojii keenyaallee hiriyaa kan biraa qabaattee hiriyaa sana barbaacha deemta yeroo keen balleessita qarshii keen balleessita kan amannaati sassaabamteema walumaan hojii kee hojjettee wanta hojjechaa ooltu wanta dhaabbati kun irra jiru 100% qixxee beekuutu irra jira jedhee yaada. Kun faayidaa baay'ee qaba. Yeroo COVID keessa nama manatti gale. Abbaan manaa baadhee manaa durii
yeroo hundumaa waliin agarra ispeeshaali Ameerikaattis Itoophiyaa baay'een beeku waggaa 23 ergan biyyaa ba'ee. Abbaa manaa fi haati manaa mana tokkotti galan jechuudha jechuun mana tokko dur hin jiranii jechuun hin taane amma 24 hours wal bira. So waan dur hin beekne baruutti ka'an walirratti waan dur hin argine arguutti ka'ani. Ati duroo akkasii waliin jechuutti ka'ani. Siigalee namoota baay'eetti chaalenjii uume. Waanuma riisarchiin agarsiisu waanuma Google goonee Google irraa argannu ni sitti maayiroon. So kanaafi namoonni baay'een waaw akkas cimaadha abbaan manaa fi haati manaa sa'aatii 24 walii wajjin turuun isa jedhanii baay'ee irratti haasa'aa turan jechuudha. So amma gaasin immoo life style ma keessan ta'e kuni enjoy ma gootanii guyyaas wajjin ooltu wajjin baatu makiinaa tokkoon baatu galtu wajjin ooltu wajjin bultu so kun isiniif gaariidha jechuudha baay'ee bu'aan isaa guddaadha. Bu'aan isaa baay'ee guddaadha kana kan jedhamedha. Mucaa kootu maallaan jedhee waggaa 15 kaampanii koo keessaa iddoo tokkotti hojii jalqabee part time hojii lama moo sadii duwwaa hojjete yeroo darbe waggaa darbe. Baay'ee dheernaanii ati manaajarii kooti jedhe hojiin kennee waan ta'eef qaxaramee maseerumaan namoota nyaataa argate jechuudha. Waldaatti immoo ati paastarii kooti jedhe innaa ati immoo daadii kooti jedhe. Baay'ee na dinqee anaan mucaan kan hundumaa gargar baasee beekuusaa yeroo iddoo hojiitti geessu dubartiin faranjii tokko jirti ishee jalatti hojjetta asii tireenii si godhaan jedhaan. So na bira dhufee baabba kana goona hin jedhu boordarii hin jira jechuudha. Kanaaf ishee bira dhaqaa ishee wajjin hojjeta. Amma yeroo na bira bilbila isaa qaqqabuu barbaada. Ishee biratti bilbila qaqqabuun maal hin jiru maaliif isheen isaaf alaqaadha waan taateef manaajarii isaa waan taateef sabmiit godhee ishee jala jiraata jechuudha. Baay'ee na dinqee naa mucaan kan hundumaa adda baasee baalaansii kan hundumaa beekumsaa tooraan laaqanaaf ba'aa tooraan bireekii isaa fudhataa kaampanii abbaa kootiiti kun jedhee keessan fiigu. Mucaa waggaa 15 jechuudha. So baalaansiin hojiidha akkamii? Amma isin lamaan yeroo wajjin hin deemtanii hojii garaagaraa qabdu gahee garaagaraa qabdu immoo wal markaa fuutanii wal ulfeessitanii intinii godhan maaliif amma hojjetaaf hojjechiisaa gidduu rakkoon garaagaraa yeroo uumamu baalaansii sana itti eddan isinis. Actually dhaabbata lamatu jira. Raabsaa hojii kana lamatu jira. Inni tokko ishiitu maanaajeriidha. So achitti gahee garaagaraa qabdu jechuudha. Totaalii dhaabbata tokkotti immoo an jira. Achuma dhufa isaayyuu boroonni koos na biran hojjetu. Waajjira gallaan dhimmi qixee hojiidhuma. Nama hundumtuu qixaa jechuudha. Obbolummaan waan kan biraan bakka biraatti hojjeta kun maaliif dhaabbata baay'ee kan balleesse fira qacartaa gaafa fira qacartu firriin tosha jetteetti gattaa firri garuu baay'ee balleesse. Balleesse tokko. Kanaaf wal qixxeedha jechuudha. Eenyuuf yoo inni jechuudha hojii irratti qoosaan beeku. Sababiin isaa hojiin kun hin jirre hundi isaanii iyyuu dhufani. Hojiin kun itti fufuus qaba. Kanaaf namni bakka biraadhaa biyya biraadhaa dhufee tokkoof obboleessi koo yookaan isheen wal qixxeedha. Kabaji immoo akkuma jirutti jira. Baalaansiin isaa gaheenis adda addaa namni gahee isaa qaba. Yoo barbaachise wal gargaarta. Kanaalatti baalaansiin takka rakkoon uumuus hin qabu wal beeknas jechuudha. Dabalatti mooraan kan itti jabaadhu isaaniitti jechuudha. Warra bakkeerrayyuu isaaniitti hin jabaadha. Isaaniitti hin cima jechuudha. Maaliif yeroo tokko kana baluu kootiitti jettee kan abbaa kootiitti kan abbaa manaa kootiitti kan obboleessa kootiitti jedhanii wanti hojjetan kun waan baduuf baalaansiin isaa jalqabumaa qabee ciminaan itti kennamee waan jiruuf baalaansii isaas nun jeequ kabaja gaadhaan hojjetamaa jechuudha. Inni kan maraan bakkeeffatti. Baay'ee namatti tola. Oduu niwusii irraa maaliin dhagee biyya kana kan dhufee warshaa qorichaa 22tu jira 18 cufamee 4 duwwaatu hafe ammaa jedhani. Waan irraa beektu qabdaa maal rakkoo maaliitu quunnatanitti warshaan hammi kun cufama warshaan 18 biyyi hamma nageessu nama miliyoona 100 miliyoona 20 ol qabdu
warshaa qoricha afur duwwaatu jira jechuudha. Kana jechuun akkuma jirutti qorichi haala keessaa dhufaa jira jechuudha. Mee kanarraa nutti taasise. Dhugaa dubbachuu fi warshaan qorichaa biyya kanatti almost hin jiru jechuu dandeenya. Keessumaa afurii sana iyyuu ani ittiin quufu. Dhuguma baay'ee turanii suuta ba'aa deemanii jiru jedhamuun sunis maqaamaaf jiru malee aayitemii tokko kaan aayitemii lama oomishuu isaanis baay'ee isaanii kwaalitii yookiis immoo akkaataa barbaachisaa ta'etti oomishamanii ni nyaanne gabaadhaaf. Rakkoon jiru inni guddaan xiyyeeffannoon itti hin laatamne. Xiyyeeffannoon itti hin laatamne malee lafti hin jira, qabeenyis hin jira, ogeessis hin jira biyya kanatti. Biyya kana deemanii biyyoon baay'ee isaanii kan oomisha irratti hirmaatanii. Maaliif amma kana xiqqatanii isaan xiqqaatan immoo faankishinaaliidha jennee yoo yaadnu egaa tokkoon isaanii rakkoo doolaara kaasu maaliif oomisha addana ta'uyyuu malee faabrikaa addana ta'uyyuu malee aktiiv ingiridiyentiin eksipiyaantiin yookiin adiitiivs warri jennu warri qoricha ta'an kun hundi isaaniiyyuu biyyoo bakkeetti dhufu malee asitti kan argaman hin jiru. Bakka buusuu hin danda'amu asitti? Hin danda'ama irratti hojjetamne. Guddaan isaa irratti hojjetamne rakkoo doolaarii wajjinis wal qabsiisu. Inni lammaffaan rakkoo inni guddaan kapitaala. Kapitaalli osoo jiraatee itti yaadamee hojjetamee mootummaan lama dhaabee ture yeroo tokko. E-farmii kan jedhamu. Amma inni darbee akka dhuunfaatti kenname. Baay'ee gaarii ture. Yeroo mootummaa harka dhumoo? Riili piroodaaktiin isaaniillee baay'ee kwaaliitiidha. Still parastaamoolii isaanii qorichoonni amooksaasiliniin isaanii warra biyya bakkee dhufanii walitti effektiividha. Baay'ee gaarii ture. Qarshiin isaallee wanti baay'een isaallee gaarii ture. Egaa akka dhuunfaatti waan tokko darbaa dhufeera. Isaan keessaa E-farmiin tokkodha jechuudha. Ittaansi kan warra Tigraay kun jira ture. Inni immoo rakkoo yeroo darbe uumameen baay'ee xiqqoo laafee amma xiqqoo jajjabaataa jiru. Kan nama dhuunfaati moo inni kan adda bilisa baasaa Tigraay. Jalqabanii Roomaa aktiiv ingiridiyentii maduraan irraa hafteen jalqabanii waa lama sadii oomishanii gabaatti dhiyeessaniiru. Egaa biyya bakkee deeggachuuf yeroo isaan godhata reefuu riistaabileeshdi ta'aa jiru. Kaanii kan reefuu xiqqoo baay'ee gaarii socho'aa jiru waan weelii kan jedhamu tokko baay'ee socho'aa jira. Gara shanoo kanatti argamu. Riilii ammayyuu ga'a miti. Rakkoon isaanii guddaan xiyyeeffannoon itti kennamne. Qaamuma kamiiniyyuu xiyyeeffannoon itti laatamne. Investoroonnis gara sanatti baay'ee irratti hin hojjenne. Hojiin biyya kanaa irratti hin hojjetamne jettee yaaddu jalqabaa isadha jechuudha. Maaliif uummata amma kana poluushinii amma kana baay'eetutti faabrikaa ga'an hin jiru jechuun reelii namatti hin tolu. Kanaaf xiyyeeffannoon itti laatamne namoonni ogeessi hin jiru. Ogeessi kun garuu akkuma sila dubbannee rakkoo kapitaalaa fi yaada babal'aa qabna yeroo adda addaatti pirojektii adda addaa yaannee nu adeemsisa. Maaliif birrii hedduu gaafata. Kapitaala warra akka manuu sila jennuuti waan hojjettotu hin taane baay'ee gaafata. Sun immoo qaama mootummaa wajjin kolaaboreetii godhamee hojjetameeti. Investoroonnis xiyyeeffannoo itti kennaniiti. Mootummaan doolaariif dursa waan kennuufi akkasumas rakkoon ture. Garuu investoroonnis xiyyeeffannaa itti hin laanne qaamni ilaallu kamiyyuu xiyyeeffannaa itti hin laanne. That's why shortagein qorichallee biyya kanatti baay'ee uumama. Yeroo tokko hin bada. Namoonni baay'ee rakkatu. Qoricha akkasii badee biyya irraa dama yeroo tokko isa tokko galaa yeroo inni tokko inni galu inni tokko immoo inni kun ammatu faabrikaan biyya keessaa jiraate shortagein amma kana uumamu. Gatii gaariidhaan uummata kana bira ga'a. Supervisionii mootummaa biyya kanaatiin ta'a waan ta'eef kwaalitiin isaanii gaarii ta'a. Amma waan biyya bakkee dhufu kana Chaayinaa Indiitti hojjetamee yeroo kana reelii randomiliidha kan teestii ta'u waan ta'eef hunduma isaa waan beekuu hin dandeenye yeroo tokko effektiivineesii isaanii illee waan tokko kan uumama. Kanadha. Namoonni
Warroonni nu dhaggeeffataa kan jiranii hojii guddaa tokko argatanii ture yaada investoroonni biyya keessaas biyya alaas jirtanii kunoo hanqinni qorichaa biyya keenya keessa akka inni jiru warshaa nuyi qabnu baay'ee muraasa inni iyyuu immoo kwaalitiin isaa baay'ee gadi bu'aa akka ta'e ogeessi qorichaa obboleessi keenya karra isaan nutti haasa'aara. Kanaaf itti yaadaa isiniin jenna. Oromoon namni tokko dheengadda baallaan jedhee gara miliyoona 70 geenye irraa jedhe baay'inni. Egaa ammam dhugaa akka ta'e beekuun oduuma afaaniin dhaga'ee. Isaa waan ta'u. Hundumtuu Oromoon akka hin jenne booda. Namni tokko kennaan jedhera baay'ee wayii. Namni guddaan. Namni guddaan umuriin isaaniis guddaa ta'e seenaas baay'isa godhanii beekanii. Toora gashanii iyyuu natti manii hundumtuu Oromoodhaa dhufee jedhanii warri biyya kana keessa. Maqaa isaanii na'u garuu jecha namaati ofii kootii dubbisee waan hin beekuun qabu. Garuu akka sanatti sabni kuni dinagdeen isaa jabaa miti. Egaa rakkoo keessa turre sababa qabna yeroo hundumaa. Sababii garuu riilii nu gargaaru. Haala kam keessatti iyyuu sabni tokko dinagdeedhaan jabaachuutu irra jira. Wantoota baay'ee barbaachisaa ta'an utubaa ta'an keessaa inni tokko dinagdeedha. Kanaaf sabni keenya akkamitti gara kanaatti dhufuu danda'atte yaadda. Amma sababiin Ameerikaa jiruuf Ameerikaan fakkeenya kaasaa namni tokko ammayyuu biizinasatti milkaa'e. Biizinasatti milkaa'e sana gabbee dubbata yookaan sooshaal miidiyaadhumaan yookaan immoo kitaaba barreessa. Oksaa milkaa'uu koo jedhe. Nuyi asii tarii hin dhossina sila waan xinnoo irraa kaafnee turre tarii hin dhossina nuyi. Yoo namni kan biraan hojjete waan hojiin koo sun miidhamu bu'aan koo sun hanqatu natti fakkaate yaada. Garuu akkasumatti warri suni kitaaba dhoksaa milkaa'uu koo jedhanii baasan sanaa isa deebi tokko biizinasa godhu. Innumtuu biizinasa addaati. Lammaffaan namoonni warri kaan akka isaan jabaatanii keessa galan erga inni yoo akkas ta'e anis geeddaraan fiduu nan danda'a. Anis hojjechuu nan danda'a. Erga inni zeeroo irraa jalqabee miliyeenarii ta'e anis zeeroo irra jira. Zeeroo irraa jalqabee waa ta'uu hin danda'u yaadaa jira ka'ee namni waan meeqa gochuu danda'a. Kanaaf tarii waan beennu waan argannu sana hiraan jirru moo nuyi. Maaltu gara booddeetti nu hanqise moo haala mijataa eegaa irra sabni keenya hojjechuudhaaf haala mijataa eegaa irra yeroo darbe addisoo wajjinis kaafnee haasofne irra kana maaliif sabni kun keessa galootu irra jira akka baay'ina isaatti ikoonomiin isaas akkas guddachuu beekumsi isaas akkas guddachuu ga'een isaas siyaasa keessatti wanti inni qabus akkas guddachuu dhiibbaanni biyya lafaa irratti Afrikaa irrattis addunyaa irrattis fidus akkas guddachuutu irra jira waan ta'eef waan isa gitu waan argate natti bakka sabni kun waan ta'eef maal jetta kanarratti. Gaaffii baay'ee jabaadha. Deebii bal'aa salphaadha. Amma manaa galee garuu bakka lamatti ni hira. Inni tokko sabni kun waggaa baay'eedhaan saamame. Saamamni irraa barumsa duwwaa nu dhiisanii jechuudha. Warri nu saamanii barumsa duwwaa nu dhiisaniitu isheen olaatanii kaan nu saamaniiru. Kan nu saamsus yeroo tokko walii keenya wal saamsifna. Akkas yeroo hin jedhu diinagdeen jabaa miti jette diinagdeen uummata Oromoo jabaa miti tun taane hin jalqabne hin jiru iyyuu. Really potentiaalii jiru gaafa laaltu qabeenya jiru gaafa laaltu anumti sadarkaa kanarra jiraachuu hin danda'u. Anumti. Sababiin isaa qabeenyi lafa keenya irraa ba'u aseetiin jiru piroodaaktiin jiru barumsaa fi maachuriitiin jiru guddaadha. Garuu itti fayyadamne. Inni kan biraan akkuma sabaatti diinagdee hin baqata sabii keenya. Baqata yeroo hin jiru jibbee miti akkuma sila jenne sababa tarreessa. Sababa baay'ee qabu. Sababii isaanii baay'een isaa sirriidha. Sirrii miti jechuun miti.
garuu sababa sana bukkee darbuu danda'u ture hin danda'amne malee maa inni bakka lamatti irra kan hin jedhe ammas yeroo kaaftu muuxannoo warra Ameerikaa karaatti milkaa'anii kana jedheetu sheerii walii godhee kan jedhu reelii dhugaa dubbachuuf warri jenereeshiniin ammaa waan jedhu jenereeshiniin duraan turan daldaltoonni duraan milkaa'an ammoo tokko baay'ee miti beekamaadha dabarsuun barbaadanii dhaloota kana dhugaa haasaa walitti muutu gaariidha dabarsuun barbaadanii yoo tokko konkolaataa bitee hawaasaaf gadhiisee jira yoo ta'e biyya keenya keessa yoo inni tokko bituu waliin haafutu jira wal dabarsuun barbaadanii konkolaataa lamaffaa bituuf yaalu isa inni tokko bitateetu dubbiidha wal sakaaluu barbaadu waliin haafuu barbaada kuni wal dabarsuu dadhabuudha mazila maal kaafne sadarkaa maan xiqqoon irra jirutti ana wal sedee yoo jiraadde iyyuu sadarkaa faarmaasiitti dabarseera dhaloota gaafan jedhu utuu abbootiin keenyas akkasuma dabarsaa deeman yeroo ta'eeti har'a kana naasuun turre miti dinagdeedhaan Afrikaadhaan dorgomuu dandeenya turre haguma beekan beekumsa qaban dabarsuun barbaadan dinagdeedhaanis jajjabe wal jajjabeessuun barbaadanii wal sakaaluu barbaadu jechuudha kun aadaa caboo qabudha aadaa inni guddaan isa kanadha malee inni miliyoona tokko qabu namicha 100,000 socho'uu barbaadutti asii gadi kaleessa maaliin dhageessite namicha tokko iddoo guddaa jira almost miliyooneriidha namichi yeroo jedhanii gaafa lafa warra bunaa tattu kana taa'ee buna dhugu yeroo namni gabaan itti baay'atu dhukkubumaa rakkan biriiras jira jedhaadhani isheetti naaf agarsiisa namichi kun garuu kilaagarii irraa keessaas miliyooneriidha ishee kana ituu beekeetii mee sharaa kana jalaa ba'iitii manatti xiqqoo guddisii ciree gara laaqanaatti guddisii kan jechuun irra jiru isa seen sharaa jala teessee buna danfistuu asii gadi qoffa'a inni kun aadaa ani jibbuudha hawaasa keenyarraa jechuudha garuu utuma namni gaariin immoo nuu dhalate jenereeshiniin ammaa fooyya'aa dhufe wanti cabuu qabu wanti rakkoo nutti uumee jiru like yoo ati kaatee biyya kanatti duroomte kaffeen yookaan mootummaa Ameerikaa saamee dhufeeru makuma siif baqa maqaan dhabani maqaama dhufa yookiin yoo dhaabbata wayii keessa turte dhaabbata sana saanti jedhamta yookaan toshattu jedhamta yookaan waamu kasabii baay'eedha waan gadi bu'aa waan taasaamu kaffeen nama jabaadha kaffeen bizinees maayindii qaba kaffeen hojjetaa cimaadha kan jedhu parsantii xiqqoodha argattu hunda tokkos jedhachuu gootu hin taane parsantii xiqqoodha kanaafuu of dhoksaa jira namni maaliif of dhoksaa jedhuun yoo laalle even waan uffatuunis gad deebisee waan qabus dhoksee baay'ee beekamtii isaa irra gadi taa'ee jiraata hawaasa kana keessa maaliif maqaatu laatamaaf ani yeroo hundumaa kana waliin lola abaluu akkas yeroo jiranii beektu isin hin jedhan bakka Oromoon hojjetee hin duroomu jechuudha giddi saamuun akkas jechuudha koo maayindii hojii hin qabnu jechuudha kun jechuun yeroo waan maqaa biraa walii ilaannu maaliif maqaa biraa walii ilaannu reelii yoo man beeka ta'e kaffeen waa malkamee hin duroomte yoo ta'e an akka sabaatti dura buutee jirta waan ta'eef waa maqaa sanis ilaachuun irra jiru diina duukaa bu'e kanaaf namni waan ta'a of dhoksa jechuudha ekspiriyaansii isaa sheerii gochuu fi hin danqama akkuma silasii kaasee yoon an amma piroojeektii makkoon fuudhee kennaafis hin jedheera akka itti banadhu jedhe sadarkaa moon sadiitti kan nama bukkee darbee moon poortara banayyuu jira kaan maal dhiphata seetee yoo banatee nan kufaa dheeraadha anaan na kuffisa bizineesii wal fakkaataadha waan ta'eef tarii nan kufaa laata jedhee yaadda'a yeroo tokko amantaa tokkoon raabsaa qorichaa banatennaan asii kee amma mandiitti maamila koon barsiisaa deemu laa kun abaluu kun turuudhaa bareedaa hojjetaa hojiin hojjedhu deen dabarsa maal taatee naan jedhan carraa nagadannaa carraa hojii deebi'ee immoo yoon isa dhiisee kan biraan hormii kan biraan yoo keessatti daldalee duroomaa jira maal ta'a yoo darbe amma gartee
akkasitti wal cufee jechuudha. Wal cufee wantichi. Inni gama lamaanii rakkootu jira dhugaa dubbachuuf. Inni kunis hin dabarsu yooti dabarsuuf jettee isa dhiisee maqaa biraasii kenna. Yooti mooli qeesseeni hojjetu afooyyee jette immoo amanamummaatu irra ta'a. Gamni lamaanuu filannoo qabna jechuudha. Akkuma qabna akkuma hawaasatti ana dabalatee wanti ta'uu qabu diinagdee biyya kanaa yoo xiqqate xiqqoollee hirmaachuu danda'utu nurra jira. Kun immoo horma gaafannee horma kadhannees miti. Waamtu ni lafa keenyarraa kan ga'aadha. Waamti Oromiyaa keessa jiru nomiti Afrikaa fi ga'aadha. Isuma hojiitti deebisuuf qaamni mootummaas xiyyeeffannoo kennee namoonni gurguddoon dandeettii guddaa barnoota guddaa qaban sektara nama waa'ee qorichaa haasofne oomishi qorichaa tokkotu Oromiyaa keessatti dhaabbatee carraa hojii baay'ee kennaa diinagdee keenya baay'ee jabeessaa nuti maaliif qoricha achi ekspoortii godhu? Yes. Waa'ee maaltu itti irratti dandeettii yoo ta'e eenyu nuuni qixxaadhaan isaanii warumtii adiiyyuu oomishni ekspoortii gochuu dandeenya. Aktiiv ingiridentii jennu kun akkoo baadiyyaa keenya keessaati mukuma waanuma jiru kanarraati. Maaliif achitti hin guddisnu achirraa jalqabaa jechuudha. Gaafa kana goonu garuu jalqaba sammuu keenya irratti hojjechuu qabna. Hojjechuu dandeenya. Bakka hojjechuu hin danda'a. Ani hojjechuu hin danda'a. Yoo an akka isaa jiraate sirkammoo ogeessa ogummaa isaa jira jechuudha. Isa tokko irraa immoo waan biraa jira. Namni tokko kophaa hojjechuu hin danda'u. Amma faabrikaa qorichaa kana yoo fudhanne warri biyya bakkees, warri biyya keessaas, haalli mootummaas, ogeessi qorichaas walitti yoo dhufe salphaamatu hojjeta. Garuu walitti fiduu isaati, walitti dhufuu isaati, xiyyeeffannoo kennuu isaati. Kanaaf diinagdee keessatti sabi Oromoo hirmaachuu qaba, guddachuu qaba, gaaffii hin qabu. Diinagdeedhaan hawaasi kufee siyaasaanis kufaadha, waan kamiraanis kufaadha. Humna qabdu jechuudha. Yoo humna qabaatteedha kanitti diina bakkee lafa deebisuu dandeessu. Kanaaf diinagdeen gaaffii hin qabu. Haaluma kamiin iyyuu mo'achuu qabna. Yeroo kanatti teenyee iyyuu dubbachuu hin qabnu. Waaqayyo saba keenya gargaareera, sammuu kenneeraa fi barumsa kenneeraa fi garuu hojiitti ni qabne. Namoonni barannee waan inni barannee waan inni hojjennu tokko miti. Nuti gosa gaafa barannee sadarkaa oomisha qorichaattitu baranne malee qoricha kana ganama tokko guyyaa tokko yeroo tokkotti hin baranne. Applicability jechuudha wanti nuyi baranne sadarkaa sanatti oomishuuf sadarkaa oomishaatti kan baranne. Garuu ammoo isuma naggaadeen daldalaan baranne tokko hojjetaa jirra. Maaliif qarshii godhanii binnee qarshii walumatti gurguru. Kanaatiif waanuma baranne kanallee hojiitti inni hin jirra. Kun immoo waan baay'eetu gufuu ta'e. Kanaaf diinagdeen saba keenya ammas taanaan kallattii lamaan tokko wal safaaluu dhiisuu, wal hinaafuu dhiisuu, maqaa walii kennuu dhiisuu, eessaa fidee baluu akkamitti akkas ta'e isa dhiyeenya wal ittiin jechuu irraa waaqayyo fagalatu. Abaluun baay'ee jabaatee hojjetee ce'aa jira, darbaa jira. Kanaafuu duukaa ce'uudha, duukaa tarkaanfachuudha. Malee nama sana cirraa isuma xinnoon nu darbee booddee deebisna taanaan akkuma sabaatti deebi'aa jira jechuudha. Amma karra isaa yoo booddeetti deebisanii akkuma sabaatti deebisaa deemu. Maaliif warreen silaa gaafan ceesisu hin ce'an ka'a. Kanaaf inni guddaan tokko isa. Nama ce'aa jiru, nama socho'aa jiru yoo dandeenye gargaaruu, yaadaan tumsuu, jajjabeessuu yoo kanas gochuu hin dandeenyu ta'e immoo callisnee illee ilaaluu. Malee saba kana gidduutti akka inni socho'an yeroo tokko waraaliin illee socho'ee namoonni baay'een baay'ee godhu. Kanaan ni guddaa. Maal jedhuma maaksii tokko jirbiin moo maaltu wal gargaartee arba hiitii jedhanii sabni keenya baay'ee wal gargaaruu turre jira. Kallattiidhuma hundumaatiin. Keessumatti yeroo kana baay'ee yoo harka wal qabannee wal gargaare wanti nuyi hin goonu jiru. Faranjii tokko wajjinitu waa'ee biyya kana haasofnu yeroo sana warra Tigireetu biyya bushaaraa Tigireenii jedhe mileenii 5 mileenii 6 taatee atamittiin Oromoo mileenii amma kana bushitii naan jedhe. Kallattii hundumaatiin yerootti wal gargaaruun nurra ruudha jechuudha yeroon kuni. Namni karaa banamaa karaa saaqamaa argee ankunoo argeera kottaa asirra. Inni sun immoo jira, inni sun immoo jira. Kallattii hunduma siyaasattis, dinagdeettis, hawaasattis, Oromoon biyya keessaas biyya alaas hundumtuu ka'ee wal gargaaree
waan hin sirranne sirreeffatee dogoggoratee qajeelfatee lafa wal gorsutti wal gorsee lafa wal barsiisutti wal barsiisee lafa wal baachuun irra jirutti wal baatee lafa harka wal qabutti yoo harka wal qabee sababii dhumti nuyi biyya lafaa guutummaadhaaf hin taane tokko yoo hin jiru. Isuma dammattee jechuudha. Kanaaf baay'ee jabaachuutu nurraa gara xumuraatti hin fidaayira. Dhaggeeffattoota keenya ogeessa qorichaa obboleessa keenya karaa isaa duukaa jirtu isarraa waan guddaa baratanii toleetan abdii godha. Karaa isaan ofiisaa argateera gammadeera hojii kanatti. Maal irratti immoo eenyu iddoon kun iddoo komfortii zoonii keessa dhumaati immoo gara fuulduraatti gara itti hidhattu jira. Tole karaa isaan ofiisaa hin arganne garuu argachuuf jira. Sababiin isaa ka'umsi boos waaqayyoodha. Sadarkaa kana fuuf yaadamu ture. Sadarkaa kana ga'uun waan hin yaadamneef waaqayyoo nageessise waan ta'eef bakka aanga'uu barbaadu garuu kan naaf malu kana booda bira ga'uuf salphaadha. Inni cimaan isa darbeedha. Sadarkaa lafa turre as ga'uutu cimaadha malee kana booda of argachuuf yookaas bakka gaafa irra jiru ga'uuf salphaadha jedhee namana. I can do jedha yeroo hundumaa kana namoonni jedhee amana. Comfortably miti ani waaqayyoon nan galateeffadhaa ga'aadha. Sometimes extraadha jireenya namoo jiraadhu sababiin isaa sadarkaa kanatti yaadamu waan ta'eef jechuudha. Haa ta'uutii iddoo waaqayyoo naaf yaadu garuu sammuu waaqayyoo naaf kennee fi ogummaa waaqayyoo naaf kenneen gaafa ilaalu saba kanaattis hojjechuu kan hin qabu garuu baay'eetu na hafa. Sammuu irra jiru kana waaqayyoon galateeffadhee garuu an gara booddeetti ammumayyuu sadarkaa kanarra turuun hin turre garuu rakkoo baay'een hin jiru. Sadarkaa yeroo kana importii ollee manufacturer yookaan faabrikaa dhiisne importii irra jiraachuu malamaa bagaa waggaa kana waan xiqqoo yaalaatti jirra gara importaraatti ce'uu fi waaqayyoos nu gargaara. Abdiin qabaa amantiin qabaa nama hojjedhas importaraa yeroo dhiyootti waggaa tokko lama asitti akka biyya kanaatti dorgomaa kan ta'e achirratti nan argama jedhee yaada waaqayyo wajjin nagaadheen amanee irratti wantoota haalli haala duree baay'een isaa xumurameera. Egaa gara dhumaatti tarii warshaa irratti inni guddaan kaayyoon waaqa warshaatti warshaa qorichaa faabrikaa qorichaa yoon gubbaa godhiisellee hawaasa Oromoo biyya alaa jiranis biyya keessaa jiranis Oromoo wajjinis ta'e eenyu wajjinis ta'e eenyu wajjiniyyuu saba kanaaf amma oomishi kun dhiyaatee qorichi kwaalitii isaa walitti amannee oomishni gatii gaariidhaan saba kanaaf dhiyeessinutti hin boqoddu jechuudha. Hawwiin koof dandeettii mawullee achitti agarsiisuu barbaada. Gambara illee achitti appilaayi gochuu barbaada. Hawwiin kun guddaanis kanadha. Warshaa qorichaa. Warshaa qorichaati. Waaw. Baay'ee namatti tolu. Irratti yaadamu garuu hin gahamu. Wanti guddaan yaaduudha. Wanti hundumtuu yaadarraa jalqaba. Wanti gurguddaan irra addunyaa kanarra jiraatee nama maalalchiisu gaaf tokko yaada ture. Kanaaf warshaa qorichaa yaaduun kee baay'ee natti toleera. Importii keessa galtaa jechuudha waggaa dhufutti immoo. Intirii dhageen ture Dubaayin Arab Health 2024 exhibitioniif ture. Biyya 180 nama achitti wal ga'e. Namoota professionals 110,000 achi ture. Companiin gara close to 4,000 3,000 wayiitu iddoo sanatti wal ga'e. Inni ramadhinis baay'ee na dinqanaafis experience haaraa ture. Inni medical equipment duwwaarratti ture. Guyyaa 4 gaggeeffame. Oromoo achitti argeera. Baay'ee xinnoodha garuu. Warree bashaas dhaqaniiru Oromoo baay'een xinnoon iddoo sana turanii warruma Oromiyaa Heelzii irraas dhaqaniiru. Isaan arguu kootti baay'ee gammadeera. Dhugaa dubbachuuf isuma yuunan argadhee yaanneen. Isuma argee kanattuu baay'ee gammadeera. So karra isaanii I hope achi dhufa jechuudha waggaa dhufu 2025 waggaatti gaggeessu by the way. Inni yeroo darbee kan qorichaatiif kan medical equipment ture. Torban deebi'ee immoo torban surraate immoo inni itti aanu immoo kan laabii ture. Intini akkasii baay'ee guddaa isaa gaggeessu. Egaa iddoo sanatti meeshaan hin dhiyaanne hin jiru. Meeshaan
hospitaala keessaa amma nuyi qabnu iddoo san marfee isheetiin nama waraananii kaasee amma meeshaa isa gurguddaatti jechuudha iddoo sanatti dhiyaannee jiru baay'ee nama alaleen keessa deemee ilaalaa ture waaw kun yoomtaa Oromiyaatti nummoo meeshaa yoom dhiyeeffanna biraandii qorichaa kan karra isaan baasu yoom dhiyaata iddoo sanatti kanaaf natti argame amma sadeen gaddaa ijoolletti fidee yerooti warshaa yaaddu kan keessa yeroo inni iddoo sanatti dhiyaatu jira jechuudha Oromiyaa akka Oromiyaatti akka Itoophiyaatti akka Afrikaatti yeroo nuyi dhannee iddoo sanatti dhiyeeffannu qodaan jiraata namicha Keeniyaa tokkoon arge iddoo sanatti kampanii warra yoon dogoggoruu baadhe kan warra Chaayinaa fudhatee dhufe eejensii hima inni garuu stiil bakka bu'ee meeshaa sana beeksisa namicha Keeniyaa sana yeroo arginatti tolenan tokko Keeniyaa tureera lama gurraacha iddoo hundumaa deemte bifa hundumaa agartee sadarkaa sanatti namoota dhabda garuu kan yeroo siin jedhu namni keenya jiru jechuudha nama bashaa tokko sargeera eejensii ta'ee meeshaa iddoo sana taa'e kan beeksisu tokko sitti tola dhaqee amma namtinni Amaaraa arginatti tole namichi Keeniyaawwiin erganatti tole amma tun Oromoo iddoo sana taa'ee jiru kanuma namaa bakka bu'ee iyyuu jiru tun argee immoo amma natti tolu yaadi kan kooti immoo piroodaaktiin kun jedhee immoo beeksisu immoo yoon argee immoo oh my goodness inni immoo baay'ee guddaadha jechuudha. Kanaaf kallattii hundumaan jabaachuutu nurra jira baay'een gammada yeroo si duukaa qabaachuu kootii fi dhaggeeffattoonni sirraa waan baay'ee baran jedheen yaada dhumarratti ergaan itti dabarsitu yoo jiraate carraa isaa sii kennee sumarratti guduunfinna. Nataali guddaa galatoomii ani ammas taanaan sabi Oromoo saba bal'aadha saba diinagdeen badhaadhaadha saba yeroo kamittiyyuu waaqayyoo qabeenya guddaa kenneefidha waanta ta'eef kallattii qorichaarra diinagdeen salphaa hin hojjetamu. Inni guddaatu hojjetama garuu xiyyeeffannoo itti laatamne dagatameera. Kanaaf namoonni sadarkaatti amma sila sadarkaa oomishaa jenneerraa inni guddaadha. Gadumaa yoo jalqabne bizineesa kan biraas haa ta'u sabni Oromoo akka waliigalaatti haala mijataa hin dhiisee kanatu ta'ee sababa tarreessuu dhiisee waan bizineesaa kana hojii bizineesaa kana keessa dirqama seenuu qaba of amansiisee utuu gadi hin jedhin waliin jedhani gadi jechuun dirqama kanaaf gadi jedhanii yeroodhaaf bu'aa malees ta'u kasaaraan isa ta'u hojii bizineesaa jalqabanii isa xiqqoorraa gara guddaatti suuta darbaa deemu. Warri sadarkaa giddu galaarra jiramu immoo sadarkaa olaanaatti xiyyeeffannoo kennamee akkuma sabaatti diinagdeen keenya guddachuu akka qabu. Sababii kamiyyuu fudhatama qabu jechuudha. Yoo ofii kapitaala dhabne isa kapitaala qabu bukkee deemu yookiis immoo yaaduma keenya iyyuu gara kapitaalatti deebisuu dandeenya. Yoo sana tarreessine yoomiyyuu hojiitti hin gallu. Yoomiyyuu haala mijataa teenyee eeggatana yoomiyyuu hojiitti hin seennu jijjiirama hin fennu. Haalli an keessa dabarbe kapitaala zeeroodhuma jechuu dandeenya. Jirraa ka'ee sadarkaan irra jiru kana gaafa ilaalu namoota sadarkaa irra jiranii barumsa guddaa ta'a jedhee yaada. Kanatu jira kanan danda'u hankanan gochuu danda'u abaluu kootu kana naa gochuu didee isa biyya bakkee takka gochuu didee fira koota akkas gochuu didee otoo hin taane ofuma keenya hasochoonu nama darbaa jiru dabarsuu nama booda jiru qabnee ol kaasuu sadarkaa jiruun jechuudha. Sadarkaa jiruun kun aadaa keenya ta'uu qaba. Ammas irra deebi'ee dhukkubsee kan hin haasa'u kan xiqqooma dabarree isa nuu gadi dabarsuu harka qabnee bizineesatti agarsiisu. Yoo maallaqa kaashii kennuufi dhiifnellee asirra darbi akkasitti hojjedhu akkasitti qarshii argatta akkas godhi jennee jabaadhu hin hojjetamu. Akkas godhi jennee waan dandeenyuun duuba deebi'ee gargaaruu hordofuu hinaaffaa gaarii saba akka sabaattis akka kiristaana tokkottis qabaachuu yoo kana goone diinagdeedhaan waggoota muraasa booddee eenyu walitti dorgomuu dandeenya qabeenya qabnu kanattis yoo fayyadamne sammuu qabnuttis yoo fayyadamne kanaaf poozitiivii waliif ta'uu nama kamiin kabajuu gammaduu fi akka saba Oromootti gaafa waa hojjetamu gammaduu appirisheetii gochuu jajjabeessuu maqaa hormitti kennee duukaa booniitti guruuramoo maqaa gaarii dhaanii nama sana tumsuu jabaadhutti jechuu wal gargaaruu ani isa kanan ama
Waaw. Baay'ee galatooma ulfaadha. Baay'ee nama zara dhugaa. Kabajamoof jaallatamoo maatii kaffee obboleessa keenya ogeessaa qorichaa Karrasaarraa waan guddaa barattan jedheetan abdii guddaa godha. Warri ammammaatti maatii kaffee hin ta'in jirtan sabskraayibii gochuudhaan maatii nuu ta'a isiniin jenna barumsa kana fakkaatu akka isinii dhiyeessinutti. Kun immoo maatii keessan hiriyoota keessan warra kaan saba keenya guutummaa bira akka inni nuu ga'utti immoo sheerii yoo gootan baay'ee nutti tola. Akkasumas immoo laayikii godhaa isiniin jenna. Torbee keessummaa biraa fidannee isinii dhufna. Eebbifamaa torbee gaarii isiniin jenna. Thank you.